sagalee isaaniitis bifa isaaniitis beeytan nama guddaa tokko asitti affeerannee jirra. Lammiinti bakka rabbi si kaahee hunditti hordoftoota miidiyaa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu isinin jedha. Wayitachirraa gaditu meeshaan natti as yaa'e irraa xaragee bira tere gaafa lachuu hawaasni keenya kun eessaan jabaadha hawaasni islaamaa. Da'waan hujii dhabeeyyiitii miti. Afaan Oromoo qulqulluu kana eessaa fidde isheen? Gaafa achi jiru san lamuu waan barsiisu lamuu nama waa beeku jedhee ummata duran dhaabadhu umrii kiyya barumsaan fixa jechuu pilaan godhe. Baradhu yaa gurba aalama namaa tiisita wallaalaan tahin harreelee tiisitaa jedhe. Wayitamarroon nagahe sheeka kana afaan isaan hiikinii jedheen Shee Amiin Ibro. Afaan Amaarinyaatiin hiikuu dhiisi. Afaanuma Oromootiin hiikuun si dhiba. Hin hiikinii jedheen afaan isaa. Sabtii sa'a 8 irraa jalqabee qophiiwwan mimmiidhagoo kanneenii fi kanneen biroo dabalatee TV Minbarii fi toora YouTube Miilaan Miidiyaa irratti nu eeggadha.